Bagaayyaan waggaa haaraatiin isiniin ga'e jenna. Sagandiin daqiiqaan za'aadhaan bakka buufamee za'aan guyyootaan guyyaaleen torbaan bakka buufachaa torbaanis akkanumatti ji'oota lakkoofsiseetii fi lakkuma waggaaleen wal daddabraadhaa deemaniin dhaloonnis akkanumatti wal daddabraadhaa inni tokko kan biraatiin bakka buufamaadhaa deema. Kan duraan haaraa ture moofa'ee dulloomeetii haarayaan bakka buufama. Inni tokko dhufeetii kan biraatis moofa'ee dabra. Kun hundinuu hoggaa ta'u sochiin uumamaa hin goodamu, hin dhaabbatu. Mazawwiriin wayitiidhaatis gololleen isiidhaa shir jechuun dhaabdu. Goblaa baaftee fuula dura bararuu gulufuu isiidhaa addan kuttu. Numa deemti, numa fiidi, numa ceeti. Yeroo tanagaa wayitii hin shaaramne keessatti adeeminsa gargar hin cinne keessatti dhugaan inni tokko isa kaaniif dhiisee dabru seenaa qofa ta'a. Seenaa biyyaa, kan lammiidhaa, kan ummataatii fi seenaa namoota dhuunfaati dhiisee dabra. Jalqaba haasawaa keenyaatiif jennee kana kaasuun keenya bara moofaa 2013 xumurree bara haaraa 2014tti seenuu keenya kaasuu feeneeti. Baratu kufa gabina rambarite kutantabana ilalamii ko ayyaana waggaa bagageessanii. Akkuma ta'ettu haa ta'u waa xiqqaattuu guddattuu waa hammaattuu toltuu waa zallamamnuu waa namaaf tolluu nuu tolanu waa hammaarruu nuu hammaaranu waa saamnuu saamamnu bara moofaa dabarsineeti jirra. Wayittiin rabbii akkamitti fiidi. Ollaan bulteedha beekaa akkatti bule abbaatu beekaa jechuutu jira. Baroota 2 fi 3 dabarsine akkatti dabarsine ummanni biyyaa kalubbuudhaan jiru ni beeka. Cufumaafumee kabajinsa bara haaraa kana waggaa keessa laallee xiinxallu hawaasni Oromoo sabaa sablammoota jiraniin wajji ji'ootii birraadhaa fulbana ankololeysaa fi sadaasaa ji'ootii gannaa keessatti ammaas adooleysaa fi hagayyarratti bonaa fi arfaasaa keessa ayyaana bara haaraa kana akkamitti kabajata. Ji'ootiin waggaa tokko bakka 4tti addaan qoqqoodaman. Baatiin fulbanaa ji'a gannaa keessatti kan ramadamtu taatus barri dukkanaa dabree kan ifni birraadhaa itti mul'atu. Biqiltuulee fi sanyiin midhaan adda addaa keessatti sassaabamu yookiinis walitti qabamu. Kun jechuun kan ilillaawee fi firii itti godhatu wayitii ardiin tun ililliidhaan itti bareeddu keessatti. Yaa ilillii birraadhaa olaantuu mukkeenii tan mootii mayrootaa. Ibsituu daraartuu fayyifayoo biqilootaa bakkalcha bariisaa yaa urjii dachiidha. Cuccullee diddiimtuu adii kadhaatiidha. Gaaraa daka buunee warabbaa ol baanuus haramfamaan kunnee qarree tarkaanfannuus. Sumaaf bibilliqaa baalleen mukkeen keessaa hangaatuu akka meetaa filiqii badheessaa. Halluu adda addaa uumaadhaan diddibattee gurraachaa fi keelloo diimaarraan addaattee. Bifa cuquliisaa magariisaan martee buburree hullattee daalachaan suuphamtee halaalaa mul'attaa nuura kee facaaftee daawwattoota kan kee gammachuun dhash goote. Asirratti biqiloota uumamaa keessaa tan faaruudhaan toltu ililliidha jenneeti sagantaadhaanis miidhagsuudhaaf akka ta'utti walalloo ilillii birraadhaa tana keessa buufneeti gama yaada duraan jalqabneetti adeebinu. Ilmi namaa kun ji'oota gannaa faayidaa irra oolfachuudhaafis haa ta'u rakkoo uumamni fidu jala baraaramuudhaaf hundarra caalaa wayitii roobaa sirriitti hordofuudhaan itti rakkachaati ture. Yeroon gannaa yookiinis wayitiin roobaa maal fakkaatti? Wayitiin bonaa hoo tan akkami? Aduun bonaa fi ganna suduuda kamiin baatee oowwa isiidhaa dachii irratti gallakkifti. Yeroon gannaa fi bonaa
taalkanii fi guyyaadha akkamiin beekamaa turte akkana jechaadha ilmi namaa dur seeninsaa fi bahinsa baatilee birraadha kan balgiidha akkanumattis bonaa fi ganni haala itti wal jijjiiran irratti ifa aduudha gaaddisa manaatii fi mukaatiin asxaa lafarratti sararaan lafa taraaranii ifa aduudha gaaddisaan laalaadha seeninsaa fi baha wayitiileedha herregaadhaati ture. Ilmi namaa lakkumoo hubannoon isaa tan uumama irratti qabu cimaadhaa deemteen sosochii aduudhaa kan ji'aatii fi urjiileedhaa laaluudhaan amata keessatti jijjiirama wayitiileedhaa haala adda ta'een hordofaadhaa ture. Karaa gara biraatiin ammas wal hormaanni biqiloota haalaa fi xabayaan isaanii maal fakkaata jechaarratti tilmaamsaan yaada if dura lafa kaayuu qabaachaati ture. Fakkeenyaaf amma qabiilaan yookiinis gosootiin Ameerikaa kibbaa keessa turan biyya isaaniitti biqiltuun Pileeyaadis jedhamu ililli isaa dachii keessaa biyyee baqaysee hoggaa keessaa ol futtaafamu jechuunis baqaqee hoggaa biyyee keessaa ol bahu wayittiin birraadhaa seenuudha hubatanii. Akkanumatti ammaas hindoonni Ameerikaa kaabaadhaa gaafa baalli qilxuudhaa gurra osooloo gagga'ee boqqolloodha facaafachuu jalqaban jedhameeti himama. Biyya teenya keessattis muka dhaallaa jedhaniin tokkotu jira. Muyni kun waggaa 8tti latee guddata. Gaafa muyni kun akkanatti latee guddate wayitti sirna gadaadhaatu ta'a. Sirni gadaadhaa naannawee dhufuusaa muka dhaallaa jedhamu kanaani uummanni Oromoo beeka. Tole 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 ammas tole 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 ayyaanni kan waggaa dhufa tole egaa tole 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 ammas tole 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 ayyaanni kan waggaa dhufa tole. Akka lakkaa'insa bara Itoophiyaatti gaafa fulbanni jalqaba waggaa haarayaati. Ayyaanni jijjiirama bara haarayaa baatii fulbanaarraa jalqabama. Fulbanni waggaa kaafamu wanni ija dura nama dhufaa ililliidhaa fi ashiitaadha. Akkatti gaa bakka qopheessanii fi bishaan obaasaniitii fi kunuunsanii qabuudhaan ilillii misoomsuun danda'amus ilillii uumamaa tan waggaadhatti dhuftu baatii fulbanaatii alatti yaaduun hin taatu. Dumeessaan malatti rooba akka harkachuudhaatti ilaalamuutu mala. Amma gaa bara haarayaa fi uummata Oromoo hoggaa wal biratti ilaalle fakkeenyaaf ayyaanni irreechaa ni jira. Ayyaana fichee cambalaalaa, ayyaana masqalaatii fi ayyaanni sirna gadaadhaatis adda addaa ni jira. Kanneen kunii fi kan biraatis dhaabbata addaa saayinsii fi barnoota isa UNESCO jedhamuun beekamanii kan galmeeffamani. Asirratti gaa Oromoo fi waggaa haaraa akkamitti ilaalla? Akka duudhaa fi aadaa hawaasa Oromoo keessatti ji'ootii bara haaraa kanneen jiran keessatti guyyaa barri haarayni seenirraa jalqabee ji'ootii waggaadhaa kanneen bakka 4tti qoodamanii argaman keessa jiranitti uummanni Oromoo haala ayyaana isaa itti kabajatuutu jira. Kana hoggaa jennu amma ji'ootiin 12 waggaadhaa bakka 4tti addaan qoqqoodamani. Kanneen keessaa kan duraa ji'a birraadhaati. Tole 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 ammas tole 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 ayyaanni kan waggaa dhufa tole egaa tole 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 ammas tole 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 ayyaanni kan waggaa dhufa tole. Ji'ootiin birraadhaa fulbana onkololeessaa fi sadaasaadha. Kan lamadaa wayitii bonaati. Ji'ootiin baatilee bonaa jalatti ramadaman muddee amajjii gurraandhalaa fi bitooteessa. Kasadeessaadhaatis wayitii arfaasaadhaati. Ji'ootiin as jalatti ramadamanis ji'a eblaa yookiinis miyaazaa caamsaa fi ji'a waxabajjiiti. Kan afreessaadhaatis wayitii gannaati. Baatileen as jalatti ramadaman adooleessaa fi hagayya. Waggaa haaraa keessatti ayyaanonni uummanni Oromoo kabajatu jechuunis ayyaanni irreechaa, fichee cambalaalaa, ayyaanni masqalaatii fi gadaadhaa jalqaba waggaa haaraatirraa kaasee jechuunis ji'ootii birraadhaatirraa eegalee baatilee waggaa tokko keessatti adda addaan ramadamanii fi kunis iddoo 4tti adda addaan qoqqoodamee argamu keessatti haala itti ayyaaneffatan yookiinis itti kabajaniitu jira. Ayyaana irreechaatillee olaallee waggaadhatti marraa 2 akka kabajamuu fi kunis kan duraa wayitii arfaasaadhaa keessatti kan kabajamu. Kana gara boodaarratti gargar furree ibsinaati. Kana irratti kan ibsamuu danda'u ayyaanonni hawaasa Oromoo kanneen adda addaan jiran kan kabajaman jalqaba bara haaraa irraa kaaseeti. Sirbi
haala balballoomii qabuun ayyaana waggaadhaa kan bara haaraa kana hoggaa keessa achi mil'annee ibsinu ayyaana Enquxaaxaash irraa kaasee waggaa haaraa hundinuu ifitti fuudhee waggaan haarayni gaa hundaafuu walqixatti kan kabajamuuti. Ayyaana waggaadhatti kabajamuu fi namoonni kumaantamatti lakkaawaman keessatti hirmaatanii kabajatanii. Itoophiyaa tana biyyooti addunyaa kanneen biraarraa wanni adda godhu tokkoo fi guddichi lakkoofsa baraa kan ifii isii ta'e tan qabdu ta'uu isiiti. Itoophiyaan lakkoofsa baraa kan qabdu keessatti ayyaanota adda addaan kabajamaniitu jira. Keessaa'uu jalqaba bara haaraatti ayyaanni kabajamu hunda birattuu kan ayyaaneffatamu. Ayyaanni jijjiirama bara haaraa akaakuudhaa fi yeroon itti kabajamus garaagarummaa haa qabaatu malee miira idil addunyummaadhaa kan if keessaa qabu. Biyyoota addunyaa keessatti kaabaarraa hamma kibbaatti baharraa hamma dhihaatti deemamee dhimma kabajinsa ayyaanota kanarratti odeeffannooleen jiran yoo ilaalaman ayyaanni waggaa haaraa kan abdiidhaatii fi guddinni fuula duraa ittiin ibsamu kan karoorri dhuunfaa ittiin wixinamu waan irra wayyaadhaa argachuudhaaf jijjiirama haalaa amalaatii fi hojiilee bu'aa qabeessa ta'an raawwachuudhaaf karoora itti lafa kaayyatan akka ta'e hubachuurraan nama gaya. Uummanni Oromootis ayyaana waggaa haaraa kana waggaa kabajatu gammachuu fi abdii guddoodhaani. Lammiileen biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiraatanis jijjiirama bara haaraa kana sirnoota adda addaatiin kabajatani. Ayyaana waggaa irratti firri firaan wajji bakka fagoorraa walitti dhufeeti wal gaafata. Waan gaariidha waliif hawwa. Firoonni yeroo hedduu walirraa fagaatee ture waggaa kabajinsa ayyaana irratti walitti dhufe jaalalli waliif qabu akkaan guddaadha. Meeqa amma gama yaada duraan kaafnetti haa deebinuuti ayyaana Enquxaaxaash irraa eegalee ayyaana waggaa haaraa bara haaraa sabaa sablammoota jiran hundaafuu walqixaatii fi manni martii walqixatti itti kabajatu keessatti uummata Oromootiif waggaa haaraa wal bira qabnee olaallee ayyaanota hawaasa Oromoo keessaa ayyaana irreechaatillee olaallee waggaadhatti marraa lama kabajama. Wayitii birraadhaatii fi afraasaa keessa kan kabajamu akka ta'etu beekama. Ayyaana waggaatiin laga keessanii ganna nagaan baatanii hundi keessanii. Ayyaana waggaatiin laga keessanii ganna nagaan baatanii. Sirni gadaadhaa sirna hawaasummaa, diinagdee, siyaasaa fi walitti hidhaminsa amantiidhaa mul'isu. Xabiyaa isaatti hawaasni Oromoodhaa waaqeffataadha. Kana jechuun waaqa hoggaa jedhamu kaaliqa waa hundaa'u uume jechaa hoggaa ta'u waaqeffataa jechuun ammaas ummata isa kanatti amanu jechuudha. Sirni isa kana ammoo waaqeffannaa jedhama. Irreechaa hoggaa jedhamu sirna kadhaadhaa kan waggaa keessaa hoggu lama yookiinis marraa lama kabajamu. Irreechaan inni dura irreechaa tulluu yookiinis irreechaa gaaraa jedhamee kan beekamu. Yeroo arfaasaa jedhamee wayitii beekamtuutu jira. Wayitii balgiidhaa jechuudha. Wayitii balgii tanatti ganna dhufuuf gooyitaan guddate haaliqni waan gaarii akka taasisuuf midhaan facaafamees haala gaariitti akka biqilee fi irraa fayyadaman akka godhuufitti kan waaqa isaanii itti kadhatani. Ayyaanni irreechaadhaa kan lammeessaadhaa ammaas irreechaa malkaa jedhamuudhaan kan beekamu. Wayitii birraadhaatti wayitiin gannaa tan dabarte haala gaariidhaan akka irraa dabre hundattuu waaqni ganna dabre nagayaan nu dabarse wayitii bonaa tan fuula duraatis tan kayriidhaa tan nagaa nu godhi jechuudhaan kan du'aayii itti godhatani. Sirna waaqa isaaniitiif galatatti galfatani. Amma gaa ji'a fuulbanaa kan jalqaba waggaa haaraa kana keessa ayyaana magaalaa Bishooftuu hora Arsadii irratti kabajamu irratti hirmaattonni ayyaanichaa citaadhaa fi ilillii yookiinis hadaa ililliidhaa harkatti qabachuudhaa fi afaaniinis Maariiboo jechaadhaa faaruu dhageessisaadhaa kan itti deemani. Maariiboo jechuun yaa waaqa keenya nu araarami hamtuu nurraa qabi kadhaa teenya nurraa qeebal akka jechuudhaati. Ayyaana irreechaa sanirratti bakka du'aayii itti godhan hoggaa gayan jechuunis bishaan hora Arsadee bira hoggaa gayan citaadhaa fi ilillii hadaadhaa bishaan keessa hoggu sadi cuubuudhaan hoggu sadi addaan iftuquudhaan ifii olitti faffacaasuudhaan yaa waaqa keenya kan horofa gannaarraa dukkanarraa gama ifaatti nu baase kan ganna dabrees nagayaan akka keessaa baanu nu godhe kan fuula duraatis akkanumatti kan kayriidhaa kan nagayaa nu godhi jedhaniiti faaruu isaanii faarfatan. Nangali beenu
bariite gara biyya deemu qalbiin nakaate. Kanaaf gaa fulbanni jalqabni waggaa haarayaa kan jireenyi haarayni itti jalqabamu kan abaaboleen bifa halluu adda addaa bakka irraa baqaqanii ardii rabbii hundatti bareechan kan birriftuuleen hundi gammachuudhaan birrisaadhaa keessatti wacan fulbanni jalqabni waggaa haarayaa kan tooftaan qabsoo jireenya haarayaatti baafamtu kan shimbirran masqalaa wacaadhaa gammachuudhaan wal keessatti birrisan kan miidhaginni uumaalee hundaatu bareedee ni'imaan ardii tanaa ittiin haara'uunfamu kan sansankaa fi miidhagina bareedina uumamaa ittiin keessa qoratanii fi uumamaan jireenyi itti haara'uunfamu fulbanni kan gootuuleen bishaaniitii fi laggeen keessatti kukkuulamanii mukkeen baalaa fi dameeleen isaanii bubbisa qilleensa birraadhaa haara'an sagaleetti dhageessisan fulbanni kan ililliileen yookiinis abaaboleen biyya qa'eedhaa fi mandarri hundi ittiin bareedu kan sabaa sablammoonni biyyaa ayyaana waggaa haaraa keessatti kabajatan waan ta'eef keessaa uummata Oromoo biratti kan bakkiti guddoon kennamtuufi. Sirrii wal ga'ee kan fagoof dhiyoo foolii nurgaa'ee gamna dhiyaayoo.